Hayyeegaa deebinee jira. Walitti deebinee ayyaa Akkasitti ayyaa ammaan yeroo saniif gara baadiyyaa kanaan jira. Waa'ee uummanni itti waan kana qindeessu kanarraa ani hawwisoodhaa miti geerarsaa yeroo ogguunii fi uummanni kun ooratatti wuuza wal oolfatu hin mirriisa. maal fayyada? Amma yeroonii fi dimishaa intallifaan guuza dimisha kaniiti baadiyyaa kanatti oolfatanii amma kana faadhaan hedduu gaagareen as keessatti warri qaadhimaa qabus ni jira. Kan warra ollee kuniifis ni jira. Amma kana faadhaan takka salaam aleikum qeyroo waaleekum salaami uppaatee keessa jirta waan ifeete kalaami mirgaa bitaa qabadhu hukumii lola daagaa waan si hafe laalii fayyaa deena jalaa jaan. Ifara guyyaa sheeraa gati dhoytus ni tuuta guyyaa dhoytus ni tuuta. Ifara guyyaa sheeraa gati dhoytu ni tuuta gubbaa dhoytus ni tuuta. Umar keenya jarjarini ilmee sumooda amata suuta fuuta. Ajeetiin amma kana faadhaanii mirriisaa ture. Amma kanarratti gamasii kaadhimaan tun faana machigaa dhalaan tun wayi Ismaa'iliitu jira. Janiitiin ma gamasii as deeman namni kun waliin makamee gaamataan kun duunfura. Kanarraa maal godhu ture duunfurri gaafa sanii san firaa kana tarbuusha qabanii. Amma eega Umar tokkollee nu tarbuusha. Akkasitti hin naqatinaa jeetiniin milikkata waliin laaqame dura intala sana hojjaa akkatti harkara namaa kaayan. Maaliin jee agarsiisa ta'e ogguu isaan dhufanii caala kaayee dhaabbatanii tattaqitti ganamee intala sana waa agarsiisan jalaa qabaan jaan amma. Fayyoo deeyyan amma akkasittiin deeminni baalaati abboon abbaa galmaati wanda beefitti kaayi koloon dawaa harmaati ilma ilmaatiif hin dhaama kunoo hamaan guusa galmaati gurbaan eessuma keetti kamuddii billawaati kakkaloon arrawaati mataa isaa laali kunoo mirga wayiitu tirarra'aati jeetiin amma agarsiise filaa kana laalti. Namutti ni mu daiteetuma akkanatti obbo laaltu tarbuusha qabsanii yettee daitee harkarra kaayiti kanaan godhaa ture yeroo san jechuudha. Amma jirraa osootumaan dhiibadhu kayitti immoo bulchaan tan ni du'ee Abdulwaasii Jaaniini inni san nama aanaa baabbileetiin osoo qabsaa'uu gaa akkasii godina meeqa keessa ta'ee aanaa fasirratti bulchaa ta'e inni kun amma akkaanii fi uummata Oromoo kanarratti ol dhiyaachuu danda'u. Gaafa seenaa wareegamtoota jalii jalan qoosan waliin nu filanii ol nu baasan jechuudha. Amma yeroo kanarratti hanga Finfinneedhaa deemee na caalanii waan sangaammaa akka addaatti dalage ni geeraree yeroo sanitti. Amma yeroo san Bahar Waaree fa'aa seenaa guyyisanii Raadoo Boruu fa'aa Mucee Hammuu Mucee fa'aa Yaayaa Alii Siree fa'aa Farda Guuraa Katabee fa'aa Boruu Erer fa'aa kanaa jira warreen Kabraan Gubeellee fa'aa akka Burroo Qaree fa'aa kana jira seenaa Oromoo kana keessatti akka Gindoo Argaa Boruu fa'aa isaan kana jira abbaa waraanaa Raaree yennii murtii guutuu gaa walii qabaan ni Bahar Waareeti. Seenaa kanaan calanqoo kana keessatti gara baadiyyaadhaa deemee namni san ni jira ammaan tana kantiibaa magaalaa duraan kantiibaadha ture ammaan tana immoo bulchiinsa aanaa shulluqqee kan murame kana ta'ee jira. Muhammad Waaree Jaama inni san seenaa nama jaarsaa naaf deebise akkasitti gaarii jabaa kun jechuun maali? Horrobboo jechuun tun maali? Duusee jechuun tun maali? Jee qoqqoradhee akkasitti guyyoo silaagaa walga'iin ta'uu deemsan irraa dura calalanii waan nama laalaniif ammatti dhiyaachuu danda'e. Akkasitti nama gaa aceelee haleelee gaa yeroo saniif ni geerara amma. Ay caffee calanqoo Oromoo dubbadhu nusini. Ay caffee calanqoo Oromoo dubbadhu nusini. Abooboota wareegame irra kuffisanii. Arrallee nu booyaa hajii caalamiiti yaa Oromoo yaadatu garaanii. Gaara jabaatii fi qorrobboon oduu gaarii qabaa. Sanqallee fi bagaduuniin oduu gaarii qabaa. Gara boosheetii fi gara muumaa ragaan sitti qaba. Yaa tulluu jalangoo keessa seenaa gaafasii dubbadhume maaltu afaan si qaba.
Abzoon gaafa jalii jalangoo yaa Oromoo lammiitiyyaa wayi dhiira qofaa taatee dubartiidhaan hangafa anseenaa siitiin harkaa qaba takkaraa doogoruu kinuu rooba'a ilmaanis hidhaa nama jaha qabatte dubartii ollaa siidhaa nam 16 haafatte akka dhiiraatti loltee onnatte ingelle jalii jalankoo achumatti hafte akkasiisan faayaa jechuudhaaf yaa Oromoo kan isii ta'an irra akka dhaabbatte. Leenja ilma goota yaa Oromoo kan seenaan dubbate kakkafa karwaare reefka diinaa jiree irraan tarkaanfate machaawee onnatee miila irraanfate yaa akaakoo bakarwaare ati duutullee abbaayyee laloonni kan kee sii ta'an irra jaallate.